abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan, waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya numti keessan biyya keessattis biyya keenya alattis biyyoota garaagaraa teessanii chaanaalii kana hordofaa jirtan akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii, akkamiin turtanii akka barii fi balleessaa keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ta'in jaalala isaatiin fedha isaatiin badii keenya ton duratti hin lakkaa'in yeroo qabnu duratti sa'a kana dabalee guyyaa har'aan kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti barnoota keenya kutaa 22ffaa keessatti waa'ee hinaaffaa walitti ni ilaalleerra. Hinaaffaa jechuun maaliif na caala, maaliif guddata, maaliif argata, maaliif milkaa'a, maaliif naa ol ta'a, otoo ani taa'u akkamitti isaaf milkaa'a, ani otoo hin dadhabu akkamitti inni naaf ol milkaa'ee argata jechuun hinaaffaa jedhama. Walumaa gala namni waan hojjetee argateef waan milkaa'e maaliif milkaa'eef jedhanii itti aaduun itti guungumuun hinaaffaa jedhama. Seenaa keenya barnoota keenya kutaa 22ffaa keessatti seenaa Qaayelii fi Abeeliin ilaalleerra. Jarreen lachuun isaaniiyyuu hojjetaniiru, dhama'aniiru. Lachan isaaniiyyuu walqixa waaqayyootiif aarsaa dhiyeessaniiru. Aarsaan waaqayyoof dhiyaatu garuu kan Qaayelii fi kan Abeelii garaagarummaa guddaa qabayyuu. Qaayel maalla dhibdeedhaan dhibaa'ummaatiif waaqayyootiif waan dhiyaatu isa qulqulluu otoo hin ta'in isa galabaa yookiin immoo isa balfa sana waaqayyootiif dhiyeesse. Maaliif yaadni isaa maal silaafisoo waaqayyoon hin fudhatu, maal silaafisoo waaqayyoo hin nyaatu yaada jedhuun kaka'ee dursa namni aarsaa dhiyeessuun dura ofiisaa waaqayyootiif of dhiyeessuun dirqama ta'a. Namni tokko waaqayyootti kadhannaa dhiyeessuun dura ofiisaa waaqayyootti dhiyaachuun dirqama ta'a. Namni tokko kennaa isaa dura waaqayyoof kennuun dura ofiisaa waaqayyootti of kennuun dirqama isaa ta'a. Qaayel dursee waaqayyootti of hin kennine. Waaqayyootiin abdii hin godhanne. Wanti siif dhiyaatu qulqullummaan dhiyaachuu qaba. Waan bareedaa, waan gaarii ta'uu qaba. Waan huuba hin qabne ta'uu qaba jedhee murteessuu qaba. Qaayel garuu yaada kana sammuu isaatti yaade. Abeel garuu dursee waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyoon immoo waan qulqulluu jaalata. Warreen isa hordofanis qulqullummaatiin of dhiyeessanii itti aansee qabeenya isaanii kurnee isaanii waaqayyoof dhiyeessuu qabu jedhee yaade dursa ofiin of dhiyeesse. Waaqayyootiif iddoo laate, kennaa kennuuf iddoo laate itti dhiyaatee immoo wanti waaqayyoof ta'uu malu waan gaarii ta'uu mala malee waan fokkisaa ta'uu hin qabu jedhee yaade. Yaada isaa kanaatiin waan waaqayyootiif dhiyeessuu malu qabeenya isaa keessaa immoo waan qabeenya isaa hunda caalu hoolota isaa keessaati warreen kaan kan caalu, warreen kaan caala ija namaatti kan bareedu laala. Isa coomaa ta'e ijattis gaafa laalu isa gaarii ta'e fuudheetu gara mana waaqayyoo geesse. Waaqayyooniif aarsaa Abeeliitiin ilaale jedha, kan Qaayeliitiin hin ilaalle. Kana jechuun hin fudhanne jechuudha. Maaliif waaqayyo waan fokkisaa hin jaallatu waan ta'e, waan gaarii hin taane hin jaallatu waan ta'edha. Kanaafidha gaarummaan hunda keenya akka barbaachisu. Kanarraa ka'eetu sababa inni itti waaqayyoon aarsaa Qaayeliin dhiisee kan Abeeliin ilaaleetii fi keessa isaa hinaaffaan maan na caale keessumaa quxusuun koo na duuba dhalate. Amma namoonni baay'ee akkas jedha. Na duuba kaatee akkamitti naa ol taate. Nama baay'ee biratti kun baay'ee beekamaadha. Duuba koo kan turte, xiqqoo kan turte, mucaa xiqqoo turte kaleessa, mucaa xobbee kan turte har'a naa ol taate. Ilaali gamoo isheen ijaarte, ilaali konkolaataa isheen bitte, ilaali barumsaan lafa isheen geesse, doktara taate, piroofeesara waa garaa garaa taate jenneetu galii namtichi argatuuf milkaa'ina namichi milkaa'e sana teenyee yaadaa oolla.
hin hojjennu. Hojjennee hojii hin agarsiisnu. Isa hojjetee nu ol ta'e immoo eessa baashi maaliif naa ol taate gaddeebisuun hin qaba. Tolcha itti tolchuu hin qaba. Gufu fuuldura kaa'uu hin qaba. Akka isheen gufattee lafa akka isheen biyyoo nyaattu jennee yaaduudhaan. Sanaan booda seera uumamaa boqonnaa 4:8 gubbaa irratti Qaayeen obboleessa isaa Aabeelitiin kootu gara goodaatti deemna jedheen. Goodaa keessa otoo jiranii Qaayeen obboleessa isaa Aabeelitiin irratti daba yaade dhagaadhaatiin reebee ajjeesee jedha. Kun seenaa yookiin immoo oduu durii miti. Kitaaba qulqulluudha. Hinaaffaan jalqaba kan inni eegale Addaamii fi Hewaan irratti. Hinaaffaan yoom eegale jennee gaafa ilaallu Addaamii fi Hewaan irratti hinaaffaan eegale. Seexanni bofa keessa gore Addaamii fi Hewaaniitiin kabaja kennameef arge. Lafa laatameef bakka laatameef bu'aatii malee dhamaatii malee dafqa tokko malee lafa isaan ta'anii waan isaaniin barbaachisu gananii isaaniitiif guute waan immoo isaaniif hin malle hundatti himee erga haala mijeesseefiin booda jireenya isaan waggaa 7 gannata keessa jiraatan seexanni yaade akkamitti akka isaan ajaja waaqayyoo kana diiganii waaqayyootiin walitti bu'an itti hinaafe bofa keessa goree Addaamii fi Hewaaniitiin akkamitti akka inni kuffise hundi keenya beekna. Seera uumaa tokko kaasnee dubbisa kana. Amma boqonnaa 4tti. Itti aanee diinni Addaamii fi Hewaan. Qaayeenii fi Abeeliin immoo diinummaatiin hinaaffaatiin walirratti kakaasee obboleessi hangafaa Qaayeen obboleessi isaa quxisuu Abeelitiin dhagaatiin rukute akka diinaatti akka alagaatti akka inni ajjeesu hinaaffaatiin irratti kakaase. Hinaaffaan kun hinaaffaa foonii jedhama. Maaliif naa ol ta'ee, maaliif guddatee, maaliif na caale, maaliif na caala faarfate, maaliif na caala qooqa gaarii qabaate, nama biratti maaliif fudhatama qabaate, dandeetti inni qabu akkamitti naa ol ta'e jechuun hinaaffaa foonii jedhama. Sanaatiin booda Waaqayyoon obboleessa isaa Qaayeniitiin eessa akka inni geesse maal akka inni raawwate gaafate. Keessa darbaa maal jedhe of tunummaatiin ani tiksee obboleessa kootiiti jedhe. Ani obboleessa koo hin agarree jedhe. Dhiigni obboleessa kee Abeel dacheerraatii gara kootti iyyaa jirti. Dhiiga obboleessa kee sirkaatiin barbaada, sirkaatiin fudhadha jedhee Waaqayyoon jecha isaa dubbii isaatti dubbate. Kanaatiin booda dhiigni Abeel inni qulqulluun sababa inni waan qulqulluu Waaqayyoof dhiyeesseef lafarratti dhangala'ee saroonni arraabanii simbirroonni samii foonsaa nyaatanii Qaayeel jooraa ta'ee jedha. Umurii isaa guutuu dachee keessa joore lafa bule kan hin bule, lafa oole kan hin oolle, kan karoora hin qabne jireenya isaa guutuu otoo jooruu, otoo ba'uu, otoo bu'uu baay'ee kan isin dinqu namni waan facaafate haammata jedha Galaatiyaa 6:1. Namni waan facaafate deebisee isuma haammata. Xaafii facaasnee boqqolloo, boqqolloo facaasnee garbuu, garbuu facaasnee bisingaa, baaqelaa facaasnee atara, atara facaasnee immoo waan biraa haammachuu hin dandeenye. Gatii keenya, dadhabbii keenya, gaarummaa keenya, jal'ummaa keenya, qajeelummaa keenya hundumayyuu ni arganna. Dhuma isaa seenaa Qaayeen isinitti hima. Dhuma isaa irratti otoo jooruu, otoo mankaraaru, dachee kana kee deddeebi'e, jooraa ta'ee otoo dachee kana kee deddeebi'u, dhumni isaa Qaayeel harka namaatti innis dhagaatiin dhahamee du'eera. Akkamitti du'e jennee gaafa ilaallu namichi ija jaamaa Laahim jedhamu ija jaamaa otoo deemaa jiru
qaayinitti dhufee jedha. Namni ija jaamaa kun qaayinitti gaafa dhufu sagalee wayii gaafa dhaga'u kallattii qaayin leemaa jiru bineensatu natti dhufe waan na nyaatutu natti dhufe jedhee dhagaa lafaa kaasee gaafa darbatu obboleessa isaa qaayiniitiin dhagaatiin rukutee akkuma du'e nama ija jaamaa namicha laahib jedhamuutiin qaayinis addunyaa kanarraatti boqoteera. Bu'aan hinaaffaan qabu isa kanadha. Bu'aan hinaaffaan qabu isa kanadha. Namas balleessineet ofii keenyaatis banna. Namas xinneessineet ofii keenyaas xinnaan. Namas gufachiisneet ofii keenyaas gufanna. Jireenya namaa balleessine, jireenya namaa irratti daaraa naqne, jireenya namaa irratti marzii naqne, buddeen namaa irratti marzii naqne, buddeen keenya waan gaarii nyaannu isinitti fakkaata. Nama maqaa balleessine maqaan keenya waan gaarii ta'u isinitti fakkaata. Waa'ee nameenya hammeenya namaa haasofne waa'een keenya gaarii waan dubbatamu isinitti fakkaata. Bu'aan hinaaffaan foonii isa kanadha. Namoota baay'ees miidhaa kan jiru hinaaffaawwan gurguddaa lamman keessaati. Namni yeroo baay'ee hinaaffaa hafuuraatiin walin miidhu rakkoo walirraatiin hin qaqqabsiisu eessaan walin ga'u. Hinaaffaan foonii garuu lubbuu wal baasu, summii wal nyaachisuun, kallattii garaagaraatiin lubbuu wal baasuun hinaaffaa irraatii ka'eetu. Hinaaffaan kun guutummaa addunyaa keessa kan jiru namoota dhuunfaa qabee hanga aangawoota gurguddaatti kan jedhan. Namoota hiyyeessuu irraa qabanii amma namoota sadarkaa gurguddaa abbaa qabeenyaatti kan jiru rakkoo addunyaa kana keessa jiru, addunyaa kana raasaa jiru. Namoonni danuun isaanii, biyyoonni danuun isaanii, aangawoonni danuun isaanii, tajaajiltoonni danuun isaanii walittiin balleessaa jiran hinaaffaadha. Kennaan naaf kenname obboleessa kootiif kenname kennaan adda addaa jedha. Kaaniif faarfachuu, kaaniif bushuu, kaaniif dubbachuu, kaaniif qaddasuu, kaanis lallabuu, kaan walaloo barreessuu, kaan baacoo hojjechuu, kaan diraamaa hojjechuu. Namni hundiyyuu dandeettii adda adda ta'e kennaa waaqayyoo isarraatii kennamu qaba. Dandeettiin koo faarfataa ta'uu danda'a. Kaan immoo walaloo barreessuu danda'a. Kaan immoo meeshaa taphachuu danda'a. Kaan immoo waa biraa ta'uu danda'a. Dandeettiin na bira jiru qaama biraa jiraachuu danda'a, dhiisuu danda'a. Anaaf kan kenname dhuunfaa kootti kennaan addaati. Sanis immoo kanatu kenname garuu akka nama kanaa ta'uun qaba. Naa ol ta'e akka naa galu ta'uun godha jedhanii hinaaffaa foonii jedhama.